qullubbiin qaama saalaatiif bareeda jennaan akkuma jiruun quuncisee ofii godhee hedduu na gube akkasuma hammata yookiin murraa daakamaa fayyadama akkamitti akka fayyadamu hin beeku gaafilee hedduu si gaafanna garuu viidiyoo babbareedaa fi akkasuma mootuyyuu wantoota faayidaa qabu nuuf hojjetaa jirta jarjamuu hin boontamuu maalidha gaafii kenna kan nu deebisuu diddeef komii maamiltoota yookiin ammootuyyuu jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Razaan irraa nagahe hanga xumura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harkafuun hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo baga jiraattan hundi keessanuyyuu jirra isiniin jedha. Amantiif kutaan osoo waliin qoodin akkuma baratame warroonni viidiyoo laaltan like share godha. Warri maatii kontaane subscribe gochuun gama maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Seenaa manni mana keessan mana Razaani. Kanaaf namoonni tokko haasaa kee kan jaalatantu jira tokko ammoo kan isin jibbisiisutu jira maaliif jennaan natti fakkaatin of kolcha isiniin jedha yeroo haasahu ibsa sirritti godha haasaa dheeressa jechuudha asumaan of kolcha isiniin jedha kunoon namoonni tokko gaafii kan na gaafatan gaafiin baay'ee gaafii kana keessa yoo na danda'ame gaafii 10 calalee fide innis jechuudha gaafii namni yoo xiqqaate nam 50 namni 20 gaafii tokko gaafate waa'ee fayyaa irratti jechuudha waa'ee hormaata gadaamessa qaama saalaa akkasuma mootuyyuu lukaa rifeensaa wantoota akkana irratti furdina irra kan gaafatamedha yoo sa'aatiin nuuf danda'amuu dadhabe ammootu haala salphaa taheen guyyaa biraa kan itti aanutti gaaficha keessan kan deebinu tahaa na of kolcha daqiiqaa isin jalaa fudhee asumaan like share godha na wajjin hanga xumuraatti turtii gaarii gaafin tokkoffaan qullubbii qaama saalaa kiyyatti akkuma jirtuun fuudhee quuncisee tumee ofi godhee hedduu gubadhee jetti obboleettiin tiyya gaafii itti aanu jechuudha Razaani qullubbiin qaama saalaa shamarranii ni xiqqeessiti jettee akkamiin beeynaa jetti sadaffaan Razaani hammata yookiin ammoo yoo almurraa qaama saalaa yookiin ammoo dhugaa jette akkamitti fayyadamna naan gallee jetti gaafii tokkoffaa irratti obboleettiin tiyya tan qullubbii qaama saalaa keetitti dibdee si gubdee wanni ati godhuu qabdu qullubbii jalqaba ibiddarratti dhimmisii yookiin ibiddarratti waddii akka dinnichaa boqqolloo waddanitti of kolchi itti aansitee hin cafacaftelee daqiiqaa 15 lafa tursiifta siin jedhee tura nyaatatti tahee waan barbaadaniif fayyadama daqiiqaa 15 lafa tursiisuun isinirratti dirqama qullubbii rakkoo addaanurraan geetti tokkoffaadha akkas jedha tokkoffa deebiin tokkoffaan kana jechuudha deebiin lammaffaa ammootuyyuu qullubbiin akkamitti qaama saalaa xiqqeessitii beeynaa kan jettaniif shamarran kenna gaafii akkana kuni jechuun tokkoffaa irratti qullubbiin baakteeriyaa yookiin fangasii fi akkasuma ammootuyyuu jarmiilee qallattii qaama saalaatiin nutti seenanii fi akkasuma ammootuyyuu infekshinii adda addaa ittisuuf gahee guddaa kan qabduu fi kan ogeeyyiin hedduu kan irratti walii galanii akkaataan ammootuyyuu kallattii gadaamessa yookiin hormaata kenna xiqqeessuus tahee guddisuu tahee nu osoo ta'uun tahin gaa'elli kenna ni beeka akkasuma mootuyyuu hormooniin kenna baakteeriyaa irraa bilisa yoo tahee akkasuma fangasii garagaraati fi jarmiilee achi keessatti wal horan irraa yoo kan qulqullaa'u tahee qaamni kenna waan bal'atuuf yookiin ammootuyyuu waan baay'ee nu yaachisuun qabu asumatti goolaba sa'aatiin na xumura kabiraa gaafii guyyaa biraa qabadhee sinii deebi'a itti aansuun jechuudha hammata karaa qaama saalaatiin akkamitti fayyadamna dhugaatii akkamitti fayyadamna kan jettiif obboleettii tiyya galatoomisiin jedha hammata karaa qaama saalaatiin kan fayyadamnu karaalee hedduun barsiisee jira ashabbaa wajjin yookiin cabbii wajjin barsiisee jira soqidda biyya keenya korotii yookiin soqidda ammootu of kolcha isiniin jedha soqidda nyaannu ka bahaararraa bahu sanii barsiisee jira kana malees jechuudha yeroo akkaataan itti fayyadamnu ganamaa fi galgala qaama saalaa keetiin insinjaa baata erga fincaan dhiqattee kaate fayyaan faayaa saalan qabu fincaan dhiqattee geessite qaama saalaa kan kee maal goota ittiin insinjaa baata jechuudha dhiqattee erga qulqullina qabaate ka'ee bishaan ofirraan dhiitu akkasuma dhiita karaa ittiin dhuudu ammootu torbaanitti al tokko al lama qofa dhuudoo fayyaa qabaatte maaliif jarmiilee fi baakteeriyaadhaan adda garaa kee keessaa qulqulleessuu fi akkasuma infekshinii adda addaa irraa saffisaan dhiigaaf waan qoricha ta'eef jecha torbaanitti burcuqqoo shaayii xiqqishuu san takka dhuuda jechuudha isi firii takkitti firii hammata irra xiqqaa ta'e takkitti yoo barbaade immoo bishaaniin nyaataa jechuu barbaadeeti abishii ammootuyyuu gaafii hedduu kan gaafatame abishii dubartiif hedduu bareedaa jettaa maal kan yorri jettani abishiin sukkaara malee dhuganii jedhan eeyyen gadaamessa dubartii jabeessuuf taate akkasuma ammootuyyuu bareedina qaama keenyatiif illee akkasuma asheeta hedduu dubartii godhuuf dubartiidhaaf abishii sadarkaa tokkoffarra jirti foolii dhooyitii warri jettanii fi foolii akkaataa itti balleessan karaa hedduulleen barsiisee jira qurunfudii itti godhuun akkasuma abishii daakkamtu yeroo dhuun loomii cuunfaa loomii hanga takka itti godhuun fayyadamuu ni dandeenya isiniin jedha video asitti deebii hedduu gaafii hedduu waan qabanii warroonni gaafii na eeggatanii na of kolcha asumatti isiniin jedha gaafiin lammaffaan maal jedha isinitti fakkaate
saamunaa fuula zayitii kana asiin duras gaafatamee jira akka carraa dhiyeenya kanallee gaafatamee jira saamunaadhaan fuula zayitii keessaa anis nama fuula zayitii qabudha asirra saamunaa 3-4 akka hin maxxansa saamunaa irra filatamaa ta'e shaampoodha dhangala'oodha saamunaa fuula kan keetiif yeroo hundaa barbaachisaa tahee fi akkasuma saamunaa biyya keenyallee jiru xiqqoo gatiin isaa ol ka'aadha inni kun akka shaampooti walumaa galatti saamunaa fuula keenyaa ji'a 6 ol osoo dhiqachuu ni baanne waan ji'a 6tti dhumu osoo fayyadamne irra filatamaadha kanaaf ogeeyyiin waa'ee gogaa fuulaa irratti illee waan kana hedduu barsiisanii jiranii saamunaadhaan asirra sii kaa'u tarii xiqqoo maallaqni ol ka'aa ta'uu mala ka maallaqni gadi bu'aallee ni jira saamuna makana amma fakkeenyaaf kan fidu kan ittiin dhiqatamu akka shaampooti jechuu dhangala'u ati ammootuyyuu isuma kana saamunaa bitachuu ni dandeetta saamunaa yoo fakkeenyaaf inni kuni birrii an akka Saudi Arabiyaa jira an birrii riyaala Saudi kan riyaala 60 yookiin 80 ta'uu ta'e saamunaan isaa riyaala 30 25 akkas ta'a walakkaa irraa gadi sii bu'a jechuudha asirra sii kaaya isa laali irraa bita dhobboleettii kiyya itti aansee jechuudha gaafiin sadaffaanii maal jedha isinitti fakkaate ilkaan nama ajaa'u ilkaan kana hedduu na gaafatan ilkaan nama ajaa'u kan nama dhukkubu kan nama dhiiguu fi kan nama booratu jedhanii dabareedhaan viidiyoo isiniif hojjedha garuu obboleettii tiyya ilkaan kan kee kasi ajaa'u afaan yoo ta'e qullubbii qurunfudii fi ham'ata aayilaanditti bishaan ho'aa itti naqi galgala hunda yeroo laftu ilkaan kan kee dhiqadhu suwaaka mukaatiin rigadhu isa saniin afaan shafadhu deebii suwaaka mukaatiin rigadhu rafiisiin jedha sigalee suwaaka mukaa fayyadamii izni rabbiitiin sidhiisa achi booda gaafa 7-2 atu akkuma warra kaanii keessan dhuftee nagalateeffatta galatan barbaadu itti fayyadamii sheer laayik obboleen keessanii godha gaafiin afraffaan akkas jedha obboleeyyan kiyya gaafiin afraffaan maal jedhanii fakkaate zayitii kookinaatii fuula yookiin qaama keenyaa fi filatamaadha warroonni zayitii loozii zayitii zayituun argachuu hin dandeenye jedhanii eeyyen parsentii 100% filatamaadha hedduu zayitii abukaadoo zayitii kookinaatii zayitii zayituunaa fi zayitii loozii hedduu qaama keenyaaf barbaachisaallee akkasuma filatamaallee kanaaf zayitii oljinaara kan amma asirratti argitan kana yookiin kan kalee maxxansiisan fayyadamuu ni dandeettanii isiniin jedha gaafiin shanaffaani maal jedha kintaarotii keessan namatti bahe yookiin keessan nama dhukkubu maaltu namarraa balleessa kintaarotii keessaa akkaataa ogeeyyiin yaalaa adda addaa ibsanitti illee kintaarotiin bakka lama qoodama kanaaf kintaarotii keessaa balleessuufis taate hir'isuu yoo barbaade tokkoffaa waan garaa silaafisan nyaadhu lammaffaa irratti ammoo wantoota albuudota akka kaarboon haayidireetii akkasuma ammoo wantoota akka qamadii boqqolloo baaqilaa akkasuma ammoo hataraa shumburaa wantoota akkanaa kana kunuunsa kan kee keessa fayyadami lammaffaa irratti akka garaan kan kee guutumaan guutuu singoyne karaalee hedduun fayya qabeessan barsiisee jira itti aansuun dawichuma alaa kana fayyadami keessan sirraa badaasiin jedha dhugaa rabbi dubartii yeroo deettu kintaarotiin hedduu irra mul'ata namni beeku keessa ol deebi'a isuma kana akkaataa itti fayyadamtu inshaallahu ta'ala ka keessa qabadhee si dhufu qorichuma dheengadda zayitii absuudatii fi qullubbii homaa keessatti qubaan ofitti goota jechuudha kanaaf akkasi gaafiin jahaffaan akkas jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qumbiin afaan arabiitiin maal jedhama almurraa jedhama almurraa qumbiin afaan arabiitiin almurraa jedhama afaan oromootiin qumbii yookiin ammoo ham'ata jedhama gaafii shanaffaa jahaffaa torbaffaan maal jedha isinitti fakkaate 7-8 irratti fakkaate kan tiruu qoricha tiruu jedhan qoricha tiruu baay'ee inshallah qabadhee isinii dhufa asiin durallee hirdii fi aanan bishaan waan akkasii barsiisee jira viidiyoo san ilaala warroonni viidiyoo san ilaaltan irraa fayyadamtan jedhee abdii qaba qoricha tiruu hedduudha xiqil goommanillee ganama daakanii jechuudha yoo kan dhugan ta'e daa'ima wajjin hedduu tiruu balleessaa jedhee qorannoo hedduu namoonni akka fakkeenyatti jechuudha namoonni gugurdatan warroonni biyyi gugurdatan tiruu mana yaalaa osoo tahin mana keessatti kuduraa fi muduraadhaan kan ufoldhaananidha jechuudha garuu nama keenya biratti hin baratamne tiruu qoricha mana yaalaa osoo mana yaalaatu tiruu jedheeni qoricha ogeeyyii aadaa fayyaa gurgurtuu wantoota adda addaa walittuma fayyadamanii booda sanii hedduu kan miidhamanii du'aanillee boqotan hin jiranii kanaaf of eeggannoo cimaa godha tiruuf xiqil goommaniin hedduu bareedaadha akkaataan fayyadama isaa xiqil goommanii dhiitanii maashina daayitanii daa'ima itti kurtanii ganama akka cuunfaa yookiin ammoo asiiratitti dhuydanii jechuudha akka kana isiniin jedha itti aansuni kan ija jala nama gurraachatu rakkoolee shamarran biyya arabaa guutuudha rakkoolee shamarran biyya arabaa kan ija jala nama gurraachatu rakkoolee shamarran biyya arabaa guutuudha isa kana balleessuuf kireema hedduullee hojjadhee jira ni badallee inni tokkoffaa maaltu balleessaa razaan asii achi jedhii nutti miyoonaan jettan galgala rabbii mara saamunaan fuula kan kee dhiqadhu looshina fuula keetiif mijataa ta'e irra deddeebi'ee himee jira looshina dibachuu jechuun fuula kan kee of jijjiiruu jechuu miti obboleeti meekaappii dibachuu jechuu miti hin balaaleffatini looshina fuula keetii barbaachisu dibadhu ija kan kee jala halkan
rabbi yeroo rafuu hedduu baaziliinii matana baaziliin tuffattu tam harka dibattu tana dibadhuuti rafii ganam ol ka'ii saamunaan dhiqadhu looshinii aduu dibadhu ija jala odoon ta'ii fuula kan kee jechuudha. Maal sitti fakkaata tokkoffaa irratti fuula kan kee saamunaan dhiqattaa fuulli erga gogee jedhee looshinii fuula kee dibatta ija kan kee jala looshinii san ittiin kaleessitu baaziliinii itti laqallayxee dibatta. Ganama yoo kaate saamunaan ofirraa dhiitee looshinii aduu ittisu dibattaa obboleeyyan kee hundi keessan akkana fayyadama. Looshinii fuula keessanii kan aduu ittisuu fi looshinii halkanii fuula keessanii isinii jechuun waan biraa odoon ta'e looshinii jechuun kun akkuma baaziliiniiti. Baaziliinii harka dibannaa harka numiiti waa tokko nu gooti yoo dhiisne bicha harki nu dhodhooyaa luuyni nu dhodhooyaa akkas jechuudha. Baaziliinii illee dibachuun bareeda halkan yeroo qorraa namoonni fuulli isaanii gogaa ta'e namoonni fuulli isaanii ammoo tuyyuu jiddu galeessa zayitii hin qabne ta'e baaziliinii looshinii gahaadha isiniif gahaadha baaziliinii qofoo fayyadamtan saamunaa wajjin looshinii dibata caalu isiniin jedha. Itti aansuun ammoo obboleeyyan kee warri dhiiraa kan rakkatanii luka nama ajooyituu jedhan. Luka nama ajooyitu kana namoota hedduutu ittiin rakkate warra dhiiraa keessattuu jechuudha. Tokkoffaa irratti obboleessa kee luka nama ajooyitu inshaallahu ta'ala viidiyoo hin hojjedha. Ammaaf as keessatti kasiin jedhu wanni ati godhuu qabdu tokkoffaa irratti maal goota sitti fakkaate kaalsii kan kee saamunaa urgaa'uun hin miicin taakka. Lammaffaa irratti luka kan kee kireema looshina yookiin ammoo wantoota urgaa'u hin dibin lama. Sadaffaa irratti kaalsii kan kee bishaanii fi saamunaa hin urgooyne erga miicitee geessitee maal godhuu qabda yoo sii danda'ame sooqiddaan qulqulleessuu qabda kaalsii kan kee kana suuqidduma nyaata kanaan qulqulleessuu qabda. Lammaffaa irratti ammoo tuyyuu luka kan keellee torbaan keessa yoo sii danda'ame bishaan ho'aa sooqidda keessa keettee daqiiqaa 15 keessa taa'uu qabdaa siin jedha loomii itti cuunfite. Haala kanaan inshaallahu ta'ala sirraa badaa fedhii rabbiitiin of eeggannoo godhaa warroonni bobaa waan urgaa'u dibattan warroonni akkasuma rifeensa keessanii waan urgaa'u afuufattan hedduu rakkattan booda warri dubartii takka yoo waa'ee fayyaa kufaa irraa barsiisu shittoo fi cabsinee ganaa cabdee hafta kanaaf waan urgaa'u irraa fagaadhaa jechuun kiyya bakka qaba wanni urgaa'u bakka itti fayyadamuu fi akkasuma immoo tuyyuu akkamitti akka fayyadamnu beekuu barbaadna isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaafiin keessan hedduudha garuu ammoo tuyyuu inshaallahu ta'ala dabareedhaan kan isiniif deebisuudha. Ammas jechuudha warroonni kireema fuulaa adda addaa na gaafataa jiran jiru kamaadaati. Kamaadaati illee wantoonni amma ani manatti barsiisu kuni hedduu dafee isinirraan balleessu asirratti kan isiniin jechuu qabu garuu fuula keessan hin bareechisa adeemsa keessa isinirraa balleessa. Itti aansee jechuudha obboleettiin tiyya takka maan na barsiifte na gaafatte gaafii jechuudha ka xumura garuu kana dubbachuu illee barbaanne natti tolee isinis akka dhageettan barbaade. Razaanii yeroo waa'ee furdinnaa nu barsiistu namoonni tokko guyyaa 15 keessa kiiloo 10 dabalan jedhani ammoo ji'a 2-3 jettaa ani fayyadamee guyyaa 15 keessatti hin furdanne kiiloo takkitti iyyuu hin daballee jette. Yeroo hedduu irra deebi'ee ilmi namaa kuni gaafa uumamu dhiigarraa maal ta'a akkasii adeemsan deema viidiyoo kan itti isiniif aansu ta'a. Sababni isaa jechuudha yeroon kiyya goolabamaa jira na harka gaafii obboleettii tiyyaa yoo naa danda'ame kan itti isinii deebuu ta'a garuu adeemsa keessa malee hin danda'amu. Warri viidiyoo kana laaltan galatooma subscribe like share gochuun horaa bulaa fayyaan faaya.